السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنقدا قباتي كان قال لك سنتوري أترى انقدي هونو فقر عشنا فينو عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني أكم جرتن هردوتو تافي دعوتو تسانتي وروشو هندم تكسنوك مجرتن بكم مجرتن تنجين نقوسنا لك أبو جتشا وري هاراتات لايك سبسكرايب كومنت شير gochuun irraan fatinadha. Akkasuma qibaatii kana dhangadee TikTok irratti hojjedheen ture. Namoonni hedduuni gara nama 149 tulaale 149 achirratti gaafii hedduu bareessanii nagaafachaa turtan koomenttiidhaani. Eessatti argama akaallitti fayyadama isaa hoo akkamidha? Qarshii meeqadha? Gaafii jedhuufi hardhaa walitti qabeessin deebisuudhaaf qabadhee dhufeetiin jira. Hanga xumura qophii kiyyaatti hojii. Egaa hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa kinoo dabbaan isaa kana fakkaata. Hin argitan jedhee yaada an lama bitee walitti buusettidha kan fayyadame. Isa kana jechuudha. Inni lammaffaa immoo isa kanaadha. Hayyee gargaratti erga bitee booda gargarattidha kan bitamu, booda immoo as keessatti walitti dabaleetidha jechuudha kan fayyadamu. Hin argitan jedhee yaada dawaa waa hedduun kan guutameetiin hin jedhe. Waa hedduu keessa qaba zayitichi jechuudha. Isa kana akkamitti fayyadamna warra jettaniif mootuyyuu jalqaba irratti jara kanni lama gargaratti bittanii walitti maktu. Erga walitti maktanii mootuyyuu guyyaa tokko fakkeenyaaf harkaan dibattanii bultanii bakka jiraattan immoo dhiqattanii rakkoon qabu bariisatti garuu osoo mijaate foolii takkan qabu waan takka foolii takkan qabu waan ta'eef osoo ofirra bulchitanii hojjetanii dhiqattanii illee rakkoo takkan qabu. Akkuma yeroo biyyatti dibannu sanitti yoo bakka ajjiraatanii fi nufursettanii shakkitan malee rakkoo takkan qabu. Galgalas dhiqattanii bareessas dhiqachuu akkuma dura isin jedheen danda'ama. Yoo danda'ame garuu guyyaa tokko lama irra oolchaadha. Akkasuma torbee keessatti guyyaa lama fayyadamtu jechuudha. Dhugaa ji'a tokko yookiin immoo akkas ji'a lama osoo hin taane 15 keessatti bu'aa isaa argitu. Mataa walitti qabatu, mataa caccabu, mataa buqqa'u irra caalatti immoo dheeressuu mataa irratti gahee guddaa taphata jechuudha. Baay'ee dheeressa mataa bakki itti argamu yookiin eessatti gurguramu jettan immoo Dubaay yookiin Imaaraatii keessattidha kan hin argamu. Biyya kana keessatti eeyyamaan baay'eetidha. Bakka tokkoo fi lama qofa jira. Online irraa xalabachuu dandeessu. Osoo danda'ame garuu suuqii deematii bitadha. Ka online irraa xalabatan suni haga sun original ni isin dhufu. Kan suuqii kun immoo seera mataa isaaniitti baafatanii karaa seeratiin bakkuma suuqii warra hindi kan hindi zayitiin kun wanti simbe qabda hindi dhaman ta'eef hindirraa dhufa. Bakkuma isaan qofaaf kennamee dola addatti kennamee fitiniin itti gurguratan qabanii jechuudha. Suuqii zayitii kana qofa itti gurguramu jira. Namoonni Abu Dhabi keessa jirtan akka ajaa'ibatti beektan jedhee yaada. Maqaa isaa kana sirraa screenshot godhatanii isa kana osoo argame osoo bitatanii baay'ee gaariidha. Baay'ee xuruudha dhugaa. Mataa kiyya zayitii gara 20 oli fayyadame. Maadaamiin kiyya zayitiin isin naaf fidin hin jirtu. Kireemii ta'e zayitii ta'e wanti isin naaf fidin hin jirtu. Garuu urga kana dibachuu jalqabeetidha kan inni furmaata argadhe jechuudha. Isa kana irratti mataan kiyya baay'ee buqqaa hin beektan biyya ormaa kanatti bishaan namarraa yaasaa oo'a dabalate sa'aatii 24 shaarbi mana marannee waan ta'e nufi kanaan nurraa yaa'uu danda'a. Garuu karaa qallaadhaan yaa'eetillee hin qannasa. Akkasuma mataa keenya walitti qabatu akka laayitoo wal akka golgallakkisu taasisan isin jedha. Shaampoon isa wajjin fayyadamtan immoo isa kana ta'u osoo isa kana ta'e baay'ee bareeda jechuudha shaampoon. Shaampoon kun maaliif qibaatii kan wajjin kan hin fayyadameet hin jedhee shaampoo isa kanaadha. Tarii isin immoo waan mataa keessanii fi ta'uu isintu beeka waan ta'eef yoo akkuma garaan keenya nyaata garagaraa barbaadu mataan keenyas qibaatii shaampoo garagaraa barbaada. Akkasiin isin jedhatti fayyadamaa. Dhugaa garuu qibaatii mootuyyuu ani TikTok irratti hanga gallakkise namoota hedduudha kan nagaafate keessaanii lakkoofsa ergee fi warri bitatan hedduu jiran ganama 7-8 gaanii hundumti isaaniiyyuu warra irraa fayyadamne jedhu malee warra nama miidha jedhu tokkicha hin agarree bitaatii itti fayyadamaadha. Qibaatiin kan hindirraa dhufee mataa keessan akka mataa hindititti akka isin dheeratuuf isin jedha obboleeyyan kiyya. Video kana hanga xumuraatti ilaaluun hin deeggatin akkasuma laayikii koomentii yaada keessan naa qooduu hin raafatina sheerii saabskraayibii hormaatinaaf hin ta'ini. Amma video biraatti walitti deebinuu nagaa naannaa tura namoonni gaafii qabdanii akkasuma dogongoraan qabu irratti na gorsuu hin raafatinaan isin jedha obboleeyyan kiyya gorsi keessanii na jajjabeessaa
yaanni keessan illee jajjabinna naaf ta'a akka fuulduratti waan gaarii dalaguun naaf ta'a ni jajjabeessa waan ta'eef akkasinis ni jira obboleeyyan kiyya